TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddugaleessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota TV jireenyaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Torban kana Waaqayyo hunduma keenya nagaadhaaf fayyaatti eegee galgala gaarii kanaan immoo waan nu ga'eef maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Har'a barumsa walii wajjiniin jalqabna mata duree mul'ata jedhu jalatti. Gara sanatuun hin naqin dura maaliif barachuun nu barbaachise? Maanni bu'aan barumsaa isa jedhu xinnoo see walii wajjiniin akka ilaalluun barbaada. Sagaleen Waaqayyo ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratanu hin ta'u nagaan ijoollee keetis hin baay'ataa jedheetu dubbata. Waaqayyo ijoollee isaa kophaatti adda baaseetu barsiifachuu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis gara biyya lafaa yeroo dhufe tajaajila isaa yeroo jalqabu hin barsiise, gadi fageenyaan dubbii isaa barsiise. Keessumatti gaara irratti ol baaseetu wangeela Maatiyos boqonnaa 5, boqonnaa 6, boqonnaa 7 irratti yoo ilaaltanii hin barsiise jedha. Barsiisa gaararraa jedha sagaleen mata dureemti sagalee sanaayyuu. Gadi fageenyaanitu iddoon itti dubbii isaa isaan barsiise. Akkamittiin mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraatanitu isaan barsiise. Kanaaf nus gaanii dubbii Waaqayyoodhaa gadi fageenyaan barachuutu nurra jiraata. Barumsi informationiidha. Barumsarra darbee garuu barumsa isa baranne sana immoo hubachuutu nurra jiraata. Hubannaarra darbee immoo gara ogummaatti dhufuutu irra jiraata. Ogummaani waan baranne waan hubanne sana immoo hojiitti raawwachuudha ogummaan. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodhaa akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 4:7 irratti akkas jedha. Ogummaan hundumaarraa in caalaa ishee argadhu. Wanta qabdu hundumaanis hubannaa bitadhuudha. Salamoontu akkas jedha mooticha Salamoon. Salamoon kuni Waaqayyo yeroo inni dhaqee mootummaa fuudhu abbaa isaa harkaa itti mul'ateetu yaa Salamoon mucaa koo jedheen maal akkan siif godhu barbaaddaa waan barbaaddu na kadhadhu ani immoo siin kenna jedheen. Utuu Waaqayyo sinitti mul'atee kana sin gaafate maal gaafattu laata sinar? Salamoon garuu waan tokko jedheen Waaqayyoodhaan yaa Waaqayyo jedhe hubannaadhaaf ogummaa naa kenni. Saba ati geggeessinaan jette kun saba guddaadha sababa ta'eefi ogummaadhaan saba kana bushuu barbaadaati hubannaaf ogummaa naa kenni jedheetu Waaqayyoon kadhate. Yeroo sana Waaqayyo waan dhibaa kadhatteedheen waan barbaachisaa kadhatteedheen kadhata kootti garaan koo guddaa kadhata keetti garaan koo guddaa gammadeera ani immoo itti dabaleetan badhaadhummaadhaaf ulfina siin kenna jedheen. Iddoo Waaqayyo barbaadutu arge Salamoon. Waan Waaqayyo akka Salamoon qabaatu barbaadu argeetu isa nuura Waaqayyo keessa jiru waan inni gaafateefi garaan Waaqayyo guddaa itti gammadeetu isa inni gaafate sana hin kenneefi itti dabalees ulfinaaf badhaadhummaa kenneef. Har'a gaaffiin namoota baay'eedha. Jalqabarraa mata dureen kadhannaa namootaa ta'e kan jiru waa'ee ulfinaati. Waa'ee ogummaa yoo ta'e ogummaan ulfina hin fida. Ogummaan badhaadhummaa hin fida. Ogummaan waan barbaachisu hundumaa hin fida. Kanaaf iyyuu inni ilmaan namootaatiif jalqaba irratti barbaachisu ogummaa akka ta'etu Salamoon bare. Kanaaf namootaafis yeroo barreessu maal jedheetu barreessaa? Ogummaan hundumaarra caaltiiti jedha. Ishee cimsiitii barbaadi jedha ogummaa. Ogummaa cimsiitii barbaadi jedha. Barbaachi kee, hawwiin kee, eebuun kee yeroo hundumaa maal haa ta'u jedha? Ogummaa haa ta'u jedheetu dubbata. Waan qabdu hundumaan immoo hubannaa bitadhuudhaan namoota yeroo gorsu namni Waaqayyoodhaa Salamoon. Kanaaf nus saba Waaqayyoodhaa yeroo dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin barannu sagalee Waaqayyoo keessa waan jiru barachuu irratti dhuma miti. Barumsi isteejiidhaan warri adiidha. Barumsi edaa akkasii isa nuyi jennu jechuudhaan barumsi namni waa baratu edaa akkasii. Gara hubannaatti immoo yeroo dhufnu erga gadi fageenyaan dubbicha hubanne booddee keessa lixneetu dubbicha hubanne keessatti of ilaaluu jalqabna gaa. Isarra darbee immoo ogummaan immoo isa baranne sanatu hojiitti geeddarra. Kanaafitu sagaleen Waaqayyoo cimsee waa'ee ogummaadhaa nutti dubbata. Gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya namoota mana ijaaran lamaatiin itu barsiise. Nama lamatu mana ijaarrate. Inni tokko cirracharratti ijaare. Inni tokko immoo hundee isaa dhagaadhaan kaaseetu ijaare. Lamaanuu mana ijaaraniiru. Lamaanuu mana qabu. Namoonni jarreen sun lamaanuu mana qabaachuu isaanii beeku. Maalirratti akka ijaaranii namoonni hin beekani sababiinsaa hundeen hin mul'atu. Jalli isaa sun hin mul'atu sababa ta'eef. Irra keessa inni janamaatti mul'atu, inni janamaatti bareedu, inni namni ilaalee dinqisiifatu suni lamaan isaanii iyyuu qabu.
Gooftaan Yesuus garuu waa'ee sarara keessatti ijaarame kutaa meeqa qaba? Hammam ol fagaataa, hammam bal'ataa sana, hammam bareedaa sana utuu hin taane hundeen isaa maal irratti ijaaramee jira isa jedhutu ilaale Gooftaan. Kanaaf inni ogeessi cirracha irratti ijaareera. Inni ogeessi dhagaadhaan ijaareera. Inni gowwaan immoo cirracha irratti ijaareera. Bokkaan hin roobeen, lolaan hin loleen, qilleensi jabaan isin ta'e bubbee guddaan isin dhufeen, mana lamaan saattu hin bu'e jedhe. Mana isa dhagaadhaan ijaarame irrattis hin bu'e, mana isa cirrachatti ijaarame hin bu'e. Yeroo bu'u isa cirracha irratti ijaarame sana hin jigee jigaatiin isaas guddaa ta'e jedha. Inni sun garuu dhagaa irratti ijaaramee waan jiruuf hin sochoone jedha, sababiin isaa dhagaa irratti ijaaramee jira sababa ta'eef. Namni dubbii koo dhaga'ee dubbii kootti jiraatu jedhe. Namni dubbii koo dhaga'ee dubbii koo hubatee isa hubate sana immoo namni hojiitti jijjiiru jedhe. Inni namichi isa mana isaa dhagaa irratti ijaaretu fakkaata. Maalan isiniin jechuu barbaadaa jira? Dubbii dhageenyu kana hojiitti geeddaruudha yoo baanne beekumsa duwwaa ta'etu hafa. Beekuun keenya immoo Waaqayyoon hin dinqisiisu. Akkasin baay'ee beektaniif isin hin barsiisuan. Ofii kootis baay'een beeka jedhee isin barsiisuudhaaf hin dhufneen. Isinii wajjin barachuudhaaf hin dhufe. Isinii wajjiniin immoo hojiitti raawwachuudhaaf hin dhufe. Kanaaf Waaqayyo warra dubbii isaa dhagaan kana keessaa namoota warra isa dhagaan kanatti jiraatan barbaada firoota koo. Waaqayyo warra itti jiraatan nu haa godhu. Phaawulos ergamaan warra Qorontoosiif ergaasaa yeroo ergu akka kana jedhe. Warri Yihuudootaa jedhe milikkita yookaan mallattoo barbaadu jedhe. Warri Giriikiidhaan immoo jedhe beekumsa barbaadu jedhe. Isaan immoo ogummaatti amanu jedhe. Nuyi immoo jedhe isa fannifame Kiristoosiin lallabna jedhe. Inni kun immoo warra Yihudootaatti gufuudha jedhe. Warra mallattoo barbaadutti gufuudha jedhe. Warra Giriikotaatti immoo wallaalummaadha jedhe. Gowwummaadha kun immoo isaanitti jedhe. Garuu inni kun humna Waaqayyooti. Kiristoos immoo ogummaa Waaqayyooti jedhe. Inni nuyi lallabnu wangeelli kun humna Waaqayyooti jedhe. Kiristoos inni nuyi lallabnu kun ogummaa Waaqayyooti jedhe. Ogummaa isinitti lallabna. Ogummaan kun immoo maqaan isaa Yesuus jedhama. Ogummaan kun gaanii lallabamuurra darbee barsiifamuurra darbeetu itti jiraatama. Yesuusin akka nuyi itti jiraannuuf nu kenne malee Waaqayyo akka nuyi isa lallabnuuf duwwaa miti. Akka nuyi waa'ee isaa dubbannu duwwaadhaaf miti. Akka nuyi waa'ee isaa beeknu duwwaadhaafis miti. Waa'ee isaa beekuurra darbinee waa'ee isaa beeksisuurra dabarree itti jiraachuudhaaf nu kenname. Firoota koo Yesuus ittiin jiraatama. Inni immoo ogummaa Waaqayyooti. Kanaaf ogummaa Waaqayyooti iddoo kanatti dhangala'aa jechuudha. Akka nuyi itti jiraannuufi. Akka nuyi itti jiraannuufi. Kanaaf waa'ee mul'ataadha dubbachuudha jalqabuu koo dura kadhata gabaabaa isaan isinii wajjin godhadha. Hundumti keessan mataa keessan iddoo jirtanitti gadi qabadhaati. Waaqayyo waa'ee mul'ataa gadi fageenyaan akka nu barsiisu walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu gooftaa bara baraa galgala gaariidhaaf gammachiisaa kanaaf immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo isa hundumaarra caalu dubbii kee akka dhageenyuuf immoo galgala kana tokkoon keenyaaf carraa waan laatteef nuyis fo'annaan keenya fo'annaa Maariyaam ta'ee miilla kee jala teenyee dubbii kee akka barannuuf yaa Waaqayyo ayyaanni waan nuu kennameef maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Amma immoo dubbii keetiin anaanis saba kees yaa Waaqayyo iddoo jirru hundumaatti inni iddoo hundumaatti argamtu Waaqayyoon nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Anas garbicha kee na gargaari maqaa isaatiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mul'ata jechuun maal jechuudha? Mul'ati maa inni? Hundumti keenya akka beennu xinnaan guddaan beekaan wallaalaan geggeessitoonni daldaltoonni barataan barsiisaan qotee bulaan dhiirri dubartiin hundumtuu bara kana keessa jaarraa 21ffaa nuyi keessa jiraannu keessa namni hundumtuu mul'ata. Jechi mul'ata jedhamu kuni waldaa kiristaanaa keessaa bahee amma biyya lafaa keessa guuteera. Mana mootummaa keessa galeera. Geggeessitoonni siyaasaa waa'ee mul'ataa dubbatu. Geggeessitoonni waldaa waa'ee mul'ataa dubbatu. Geggeessitoonni biizinesa garaagaraa waa'ee mul'ataa dubbatu. Nama hundumaatu waa'ee mul'ataa dubbata. Jechi kun isiniif haaraa miti. Hundumti keessan beektu. Kanaaf maa inni mul'ati? Maa inni mul'atis jedhu dubbii Waaqayyoo keessaa gadi fageenyaan walii wajjiniin ilaalla. Maa inni mul'ati? Joobirri uumama jiru hundumaa keessa uumama Waaqayyo uume keessa kan akka joobiraa fagootti arguu danda'u hin jiru. Kan akka joobiraa fagootti arguu danda'u hin jiru. Hamma maayilii 5tti qulleessee arguu danda'a jedhu beektonni. Hamma maayilii 5tti yookaan immoo hamma kiiloomeetira 8 hamma kiiloomeetira 9tti joobirri qulleessee miidhagsee diteelii isaatii wajjiniin arguu danda'a jedhaniitu lafa kaa'u. Arguu agartuunsa fagootti arguu uumama danda'udha jechuudha joobirri.
Kanaafitu sagaleen waaqayyoodha. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraas koochoodhaan ol hin kaafamu. Hin adeemu, hin dadhabanii, hin fiigu, hin mudhukanii. Sagaleen waaqayyoodha kan inni jedhu keessaa inni tokko sababa kanaatiif. Kan warra waaqayyoon abdiidhaan eeggatan joobiratti fakkeeffamuun isaanii sababa kanaatiif jechuudha. Joobiratti fakkeeffamuun isaanii. Joobirri fagootti arga, fagootti arga. Kanaaf nuyis ijoolleen waaqayyoodha fagootti akka nu arginutu barbaada waaqayyo. Har'a keessa teenye kan dhaloota baay'eedha akka nu arginu barbaada waaqayyo. Fagootti akka nu ilaallutu waaqayyo gooftaan barbaada. Kanaaf saba waaqayyoodha agartuu keenyatu waaqayyo deebi'ee haaressuu barbaada. Warri kanaan dura agartuun keessan banamee jiru. Warra agartuun keessan hin banamneef immoo waaqayyo agartuu keessan banee mul'ata isin qabachiisuu barbaada. Jireenyi keessan kana booddee mul'ataan akka geggeeffamutu barbaada waaqayyo. Waaqayyo waaqa mul'ataati sababa ta'eef ijoollee isaas waaqayyo mul'ata hidhachiisuu barbaada. Mul'ata hidhachiisuu barbaada. Maa inni mul'atise jedhu qabxii sadan tokkoon isinii wajjiniin ilaaluu barbaada. Inni tokkoffaan mul'ata jechuun waan ija fooniitiin hin argamne arganii, waan ija fooniitiin hin argamne arganii, hin ta'a jedhanii immoo amananii isaaf of qopheessuudha. Mul'ata jechuun inni tokkoffaan. Mul'ata jechuun isa nuyi ija fooniitiin agarru kana miti. Inni mul'ata miti. Mul'ata jechuun waan ija fooniitiin hin agarre eenyuyyuu arguu kan hin dandeenye ija fooniitiin. Iji hafuura namaa banamee, qalbiin hafuura namaa banamee yookaan immoo garaan keenya banamee, keessi garaa keenyaa banamee. Isa namoonni eenyuyyuu arguu hin dandeenye argine, hin ta'ammoo jennee amanne. Amanuurra immoo darbee inni sun hin ta'a erga jennee booddee immoo isaaf of qopheessuu jechuudha mul'ata jechuun. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 amma 26 yoo ilaaltan akka jedheetu caafamee jira. Yeroo Museen dhalatee abbaan isaa fi haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksanii. Isaan ajaja mootichaa hin sodaannedha lakkoofsi 33 lakkoofsi 23. Maal jedha? Yeroo Museen dhalateetti jedha. Abbaan isaatiif haati isaa maal arganii? Mucichi akka nama gammachiisutu arganiidha. Seera ba'uu keessatti yoo ilaaltan boqonnaa 2 irraa mucichi bareedaa akka inni ta'etu arganiidha. Bareedaa yeroo jedhu bareedina fuula isaatii miti, akka itti funyaansaa kaa'ame miti, akka itti ijisaa kaa'ame miti, akka itti nyaarrisaa hojjetame miti, akka itti maddiinsaa jiru miti, waa'ee rifeensa isaatii miti, waa'ee walumaa galatti waa'ee bareedina fuulaa isa nuyi ilaallee abaluu attan bareedaa, abaluu attan bareeddii isa nuyi jennu sana miti. Mucaan eenyuyyuu abbaatti hin bareeda, haadhatti hin bareeda mucaan. Yoo funyaan hin qabu ta'es mucaan haadhatti hin bareeda, abbaatti hin bareeda. Yoo jaamaa dhalatees haadhatti hin bareeda, abbaatti hin bareeda. Yoo fuulli isaa hin bareedu jedhamee namni warri kaan mucaan kun hin bareedu jedhanii yoo irratti walii galanii haadhatti hin bareeda, abbaatti hin bareeda. Kanaaf haati Musee fi abbaan Musee irratti kan isaan arganii waan Aaroon irratti nagarree, waan Maariyaam irratti nagarree, Musee irratti wanti isaan arganii yoo jiraate maa inni waan nama gammachiisu tokkotu mucicha keessa jira jedhan. Mucaan kun bareedaadha jedhan. Bareedaadha. Kanaaf iyyuu ajaji mootii yeroo sana ba'ee jiru ijoolleen dhalatte hundumtu galaana keessa habuufamtu jedheera. Sababiin isaa ijoollee kana booddee dhalatan keessa mootiin akka ka'u inni Israa'eliin geggeessu, inni Israa'eliin garbummaadhaa baasu, inni bilisummaa Israa'eliin baatee jiru akka dhalatu mootiin inni Gibxiin geggeessaa jiru waan argeef. Isin hin dinquyi? Mootiin iyyuu argeera masa dhalachuuf jiru. Dhaloota dhufaa jiru keessa maal akka jiru mootichi argeera. Dhaloonni garbummaa jala hin teenye, dhaloonni hin bitamne, dhaloonni hin cunqurfamne, gateettii isaanii irra waggaa 400 guutuu isa ture, humna garbummaadhaan cabsee kan bahu dhaloonni akka dhufaa jiru arge mootiin Gibxi. Kanaaf iyyuu dhiirri kana booddee jiru hajjeefamu dhiira keessa akka ka'u immoo argeera. Kanaaf iyyuu dubartoonni warra Hibrootaa yookaan Israa'eloonni ijoollee da'anii dhiira ta'uu isaa yeroo arganii dhaqaniitu galaana keessatti darbatu, galaana keessa buusu. Garaa jabaatti haati kana gooti. Haati Musee fi abbaan Musee garuu keessumatti haati Museedha. Amantiidhaanitu dhoksiteedha. Dheekkamsa mootichaas ajaja mootichaas hin sodaanne jedha. Du'i akkatti dhufu beetti, hidhaan akkatti dhufu beetti, rakkina keessa akka galtu beetti. Garuu sababa mucichi bareeduuf mucicha yeroo laaltu mucicha keessa waan nama gammachiisutu jira. Mucicha yeroo ilaaltu mucaaluma xinnoo tokko miti bilisummaa Israa'eliin keessatti agarte. Mucicha yeroo ilaaltu mucicha keessatti geggeessaa agarte. Kanaaf iyyuu mucaa kana keessa mul'atatu jira. Waan ta'uudhaaf jedhutu argite.
waan ta'uudhaaf jedhu. Waan waggaa 80 booddee ta'uudhaaf jedhu. Waan waggaa 80 booddee ta'uuf jedhu. Waggaa 80 booddee waan biyya sana irratti ta'utu argite mucicha keessatti. Mucicha yeroo laaltu waa keessatti agarte. Hallelujah. Isa kana gaa mul'atti. Isa kana mul'atti. Mucaa xinnoo laaltee, mucaa afaan hin beekne laaltee, mucaa reefuu dhalatu laalteetu bilisummaa keessatti agarti. Waan inni ta'uudhaaf jedhu waggaa 80 booddee waan inni ta'uudhaaf jedhu isaa galaana gargar kutee Israa'eloota ceesisu. Isaa garbummaa jalaa baasu. Isaa Israa'eliin lafa onaarra geggeessu. Waaqayyoodhaa isatti mul'atu. Waaqayyoodhaa isatti dubbatu keessatti waan agarte. Mucicha keessa waan nama gammachiisu jira. Gatuu hin danda'u mucichatti. Mul'ata kanan gatuuti. Nan eega mul'ata kanaati. Nan guddisa mul'ata kanaati. Nan kunuunsa mul'ata kanaati. Mul'ati kun immoo gatiin inni gaafatu hundoo baasisaati. Yoo lubbuu koo ta'e nan baasaati. Yoo du'i dhufe, yoo hidhamuun dhufe, yoo rakkinni dhufe, mul'ata kanaa wajjin nan du'a malee hin gatu mul'ata kanaati. Ji'a 3 guutuu amantiidhaan dhoksite jedha sagaleen Waaqayyoodha. Museen yeroo guddate lakkoofsa 24 irraa immoo yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammadu irraa saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaa'ateef sooroma Gibxi hundumaa irraa sababa Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'e jedha. Laagasa kana gaa. Nini waan ijaan hin argamne inni jedhu. Museeni mana Fari'oonitti dhaqee guddate seenaa isaa isinitti himu. Yeroo kootiif jecha hundumti keessan beektu warri hin beekne immoo seera boqonnaa 2 keessa dhaqaa dubbifadhaa. Museen nama mana Fari'oon galeera mana Fari'oon keessatti guddateera. Ergasii booddee ilma intala Fari'oon jedhamee waamama maqaa mootiitiin waamama jechuudha. Carraa mootii ta'uudhaa tarii qabaachuu danda'a. Mana barumsaa barbaade keessatti barata. Mana barumsaa iddoo cimaadha jedhame iddoo gaariidha jedhame itti barachuu danda'a. Qabeenya barbaade qabaachuu danda'a. Ulfina qaba. Ajjabamee beetu ajjabamee immoo ol gala. Maqaa gaarii qaba. Xinnaan guddaan beekaan wallaalaan dhiirri dubartiin ka'eetu isa teessisa. Nama ilma intala Fari'oon jedhamee sababa waamamuuf. Museen garuu gammachuu yeroo gabaabduu kana manna. Ulfina yeroo gabaabduu kana manna. Maqaa yeroo gabaabduu kana manna. Beekamuu yeroo gabaabduu kana manna. Nyaataaf dhugaatii yeroo gabaabduu kana manna. Maal fo'ate jedha? Saba Waaqayyoo wajjiniin rakkachuutu fo'ate jedha. Ija isaa maalirra kaa'e jedha? Gatii isaa isa fagoorra kaa'e jedha. Waan hin argamneedha manni ilaalaa jiru kun. Waan hin argamne. Yoo narra saba Waaqayyooti wajjin rakkadheen gatiin argadhaa jedheetu gatii isa amma ammaatti iyyuu hin kennaminiif jiru. Museen amma ammaatti gatii isaa hin arganne. Gatii isaa argachuudhaaf nu eegaa jira. Erga Yesuus Kiristoos dhufee amantoota hundumaa fuudhee dhaqee barcuma firdiirra taa'ee booddee gatii isaa argate. Isa kanatu fagootti erge. Waan waggaa kuma meeqa booddee ta'uudhaaf jira. Iji baname egaa isa kana ilaala. Iji keenya har'a maal ilaalaa jira laata? Waan ijaan argamuudha. Waan inni sun arguu danda'uudha. Waan isheen sun arguu dandeessuudha. Inni nu argaa jiru. Isaa inni nu mul'ata jechaa jiru. Waanuma namoonni baratan salphaatti bira ga'uu danda'anidha. Waanuma badhaadhonni harkaan dhaqanii qabachuu danda'anidha. Waanuma namoonni aangoo qaban borgochuu danda'anidha. Isaa inni nu mul'ata jechaa jirru har'a. Maa inni mul'ati keenya? Inni nu mul'ata jenneetti ciccinee jirru maanni laata? Museen garuu har'a rakkina keessa jiraadheen gatii koosa sana naqee fudhadha. Hin lakkaa'ee gatii isaa 1, 2, 3, 4 jedheetu fagootti ilaaleetu gatii sana. Isa Yesuus kennuufiif jiru. Yoo har'a saba Waaqayyooti wajjiniin rakkatte gatiin kee kana isa jedhutu isa iji foonii arguu hin dandeenyetu argeetu lakkaa'e. Arrabsamuudha wanti isaa har'a Kiristoosiif jedhanii. Kakuu moofaa keessa taa'etu waa'ee Kiristoosiif arrabsamaam. Maal mul'atii akkasii? Waa'een Yesuus oduun isaa iyyuu hin jiru yeroo sana yeroo Musee keessa. Bara kakuu moofaa keessa. Inni garuu Kiristoos isa bara kakuu haaraa kana keessa dhufuudhaaf jedhutu isatu argeetu isaaf arrabsamuu fo'atee jira. Filmaata gaagul. Isa har'a mana Fari'oon keessa argatu harka isaa tokkorra kaa'eetu 1, 2, 3, 4, 5 kanan argadhadhee isa sana immoo asirra kaa'ee ilaaleetu isa sanatu filateedha sagaleen Waaqayyoodha. Isa sanatu filate waan ija fooniitiin hin argamne. Waan ija fooniitiin argamuu hin dandeenye attam dinqiidha kun maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ija isaa isarra kaa'ee jedha. Phaawulos immoo akka kana jedha. Qorontoos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hamma 18tti yoo ilaaltanii rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kuni ulfina bara baraa
isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara waan ijaan hin argamne ilaalla malee gara waan ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati jedhetu dubbata. Akkuma Museetu Phaawulos ergamaan yeroo dubbatu rakkinni inni nuyi har'a baannu inni salphaan jedha. Rakkina isa kam keessa iyyuu jiraadhaa rakkinni kun salphaadhaa jedha Macaafa Qulqulluu. Baachuu hin dandeenya jedha. Rakkinni inni salphaan har'aa kun immoo ulfina isa safara hin qabneef nu qopheessa. Ulfinni sun amma waan ija fooniitiin argamu miti gaa. Warri iji isaanii baname maal argu? Ulfina isa dhufaa jiru sana argu. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ulfina isa dhufaa jiru. Isa Yesuus fidee dhufaa jiru. Ulfina isa bara baraa sana. Ulfina isa keessaan duune. Ulfina isa keessaan dulloomne. Ulfina isa namarraan dabarre. Ulfina isa bara baraan keessa jiraatamu sanatu arga. Isaaf nu qopheessaa jiraan ulfinni sun immoo safaran qabu. Rakkinni keenya har'aa immoo xinnoodha muraasa. Rakkinni keenya har'aa muraasa. Phaawulos rakkina isheen har'aa kuni waa'ee rakkina isaatii yeroo yaadu maal rakkinni kun gatii maalii qabjee namni akka Phaawulos rakkate hin jiru. Waa'ee rakkina Phaawulosin yoo lakkooftan hamma dhagaadhaan tumanii du'eera kun jeen dhiisanii adeemanitti mana hidhaa keessatti galaana irratti agabuudhaan beelaan rakkina garagaraatiin tuffatamuudhaan arrabsamuudhaan sanyii isaa gidduutti jibbamuudhaan orma gidduutti jibbamuudhaan namni wangeelaaf akka Phaawulos gatii baase hin jiru. Du'inni du'eeyyummaa wangeelaaf jedhe. Rakkinni kun hundumtuu salphaadha. Sababiin isaa maal argaa jira? Ulfina sanatu argaa jira. Ija isaatu banamee ulfinicharra jira. Kanaaf Museen ija koo gatii sanarran kaa'aa jedhe. Gatii sanarran kaa'e. Museen wanti inni argaa jiru waa'ee isa mana Fari'oon keessaa utuu hin taane waa'ee isa mana Fari'oon keessaa waa'ee isa inni har'a qabu utuu hin taane namni baay'een isaa awwaayiraaf maaloo yoomuma jireenya Museedhaa laata carraa Museedhaa laata yoomnuu kennitaan inni garuu kun mul'ata miti jedhe. Kuni waan namni foonii arguudha isa kana miti jedhe. Inni isa abbaa isaa abaabileensaa Abrahaam argaa ture. Abaabileensaa waggaa 400 dura argaa ture. Isa Yisihaaq immoo argaa ture. Isa Yaaqoob immoo argaa ture. Isa Yoosef immoo abdataa turetu dhufee Musee keessa gale. Kanaaf dheebuunsaa isa ta'e. Phaawulos immoo dhufeetu nuyi waan ija fooniitiin hin argamne argina. Isa wanti ija fooniitiin argamu yeroodhaaf nama gargaara. Nama hin gargaaru hin jenne. Gatii hin qabu hin jenne. Nama gargaara garuu yeroodhaaf muramaadha yeroonsaa. Yeroo xinnoodhaaf. Inni ijaan hin argamne garuu inni kan bara baraati. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni nuyi ija hafuuraatiin arginu firoota koo inni waan bara baraati. Waan yeroodhaa ilaalaa jirtu moo waan bara baraa ilaalaa jirtu. Isa kamirraa mul'ati keessan isa kamirra iji keessan kan inni bu'e. Isa kamirratti yeroo keessan dabarsaa jirtu laata. Kanaaf mul'ati nuyi ija keenya irra kaa'achuun irra jiru waan bara baraa ta'utu irra jiraata. Maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 amma 17 yoo ilaaltanii Abrahaamiin Waaqayyo biyya Kanaanitti geesse. Yeroo inni achitti geessu Looxis isaa wajjiniin ba'e. Abrahaam dhaqee yeroo dhaqanii Abrahaamiif Loox achi ga'anii tikee isaanii gidduutti lolli ture. Kanaaf Abrahaam gargar ba'uu murteesse Looxi wajjiniin. Erga Loox irraa adda ba'ee booddeera. Looxi lafa ilaalee naannoo isaa naannessee ilaaleetu filate biyya Sodoomiif Gamoraadha. Ija fooniitiin ilaalee filate. Marga isaa ilaalee, misooma isaa ilaalee, dinagdee isaa ilaalee, siyaasa isaa ilaalee, horiidhaaf ilaalee, ofiif ilaalee, ijoolleedhaaf ilaalee, akkuma namni kamiyyuu ilaaluu danda'utti ilaalee, ija fooniitiin ilaalee filate. Kanaaf tukkisaa irra bu'ee namichi. Abrahaam garuu gara Waaqayyoodhaa ilaalee jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoota koo nuyi waan ijaan hin argamne irraa maal gochuutu nurra jiraata? Ija keenya isarra kaa'utu nurra jiraata. Ija keenya isarra kaa'u. Yeroo sana Waaqayyo dhufee Abrahaamitti mul'ateetu maal jedhaan yaa Abrahaam jedheen ka'ii biyya kana keessa adeemi jedheen. Bal'ina isaa ilaaleen, dheerina isaa ilaaleen, iddoo itti dhaqxee ilaalte moo maalan godhadhee ijoollee keetiifan kennaa godhee kennaan jedheen. Amma gaa Abrahaam ijoollee kootu dhaala jedheetu biyya sana keessa deemeetu ilaale. Biyya sana keessa deemee ilaale. Waan waggaa 400 booddee ta'uudhaaf jedhutu ilaale Abrahaam. Har'a waan waggaa meeqaa ilaalaa jirtati? Kan waggaa meeqaas keessatti hojjetaa jira Waaqayyo. Yeroon keenya dhumaa waan jiruuf hin kadhanna torbanarraa deebineetu itti fufna.
galanni isaa kan waaqayyo haa ta'u namoonni har'a waaqayyo akka ija keessan banu barbaadan gooftaa Yesuusiin kan hin beekne yoo jiraattan har'aa ka'ee garuu isa mul'ate kennu ija hafuuraa namaaf banu isa ija foonii nagarreen arguu akka hin danda'u ija koo sanaa banu Kiristoosiin duukaa bu'uun barbaada namoonni jettan yoo jiraattan kadhata gabaabaa kanaa wajjiniin kadhadhaa na booddee bu'aati jedha yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u sagalee kee waan na ergiteef ulfaadhu gara kee dhufeera na simadhu cubbuu koof daddarbaa koo hundumaa naaf dhiisi maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen waaqayyo hunduma keessan eebbisu barumsuma kana irratti torbanarraa yeroodhuma beekamaa kanatti wal agarra nagaadhaan jiraadhaa. Ulleen fudhadhu firooma bitaacha ilmanta lamooti abbaana hin dhalchineen waamamaa jiraachuun naaf salphina kooti jedhee amantiidhaan Museen dhiisee deeme kananii mana ormaa saba isaa wajjiniin lafoonaa jiraachuu filatee hiyyummaa galgala koo warraa ija koo buufadhee soora saba gooftaa kanaafan aladhee galgala koo irraa ija koo buufadhee jiraadha gooftaa koof kanaafan aladhee dhugaan harkaan gatuu coomni mana mootii hin barbaannu nuti nuuf ulfinna keenya annuunfaachuu isaati hin barbaannu nuti har'a jiraannu yoo hundumaa gattaane hin barbaannu nuti ol jenna gaaf tokko Yesuusiin bashaane hin barbaannu nuti. Gatina mabasa waaqayyo gatina mabasa lakkaa'ee deebisa namni sinaammata isuma facaasa ammarratee nyaata gombisaa daabaase aduun qajeelota sinoolu mul'ata waaqayyo dhugaadha dhugaa eenyu gata namni sinaammata isuma facaasa ammarratee nyaata gombisaa daabaase aduun qajeelota sinoolu mul'ata waaqayyo dhugaadha dhugaa eenyu gata.